Nagaan waaqasni faayaa jechuun jaalatamtoota hordoftoota yuutuubarii baay'ee asirraa jedhu jalatti argamtan hundi keessanuu ammayyuu nyaata hojjedhaa anuma duuka bu'aa isallee maal jedhama afaan isaaniitiin isa mokoroonii wajjin hojjetamu isaan mokoroonii bashimaal jedhamu isaan isa hojjedha dheetanii anuma duuka bu'aa dhaggeeffattoota koo asitti daakuu qopheeffadheera mankaa afurii asitti immoo dhadhaa qopheeffadheera yaa kan isaanii waan ta'eef kan isaaniitiin hojjedha garuu akkaataa isaa walumaan hojjenna dheetanii qimamii wal asitti qopheeffadhee jira qimamii gurraacha fi akkasuma immoo kommoon kan jedhanii qimamii sadiitti baay'ee ittiin galu asitti baay'een barbaadu waan ta'eef hundi keenya iyyuu jechuun akkuma manaatitti akkuma warri manaa hojjetatutti hojjenna garuu isin bira kan jiru kan na bira dhabamuu danda'a walumarraa baranna jechuudha anuma duuka bu'aa dhadhaatti godhadha asitti dhadhaa mankaa tokkotti godhee ibidda qabsiisa jechuudha bakka kanatti Mani barumsaa dhufame daa'imti mana jirti duuka bu'aayi isiniin jedha akkanatti qopheeffadheetu jira dhadhaan haga baqee jedhutti akkanatti isin jedheetu isa rukutaa jechuudha sagaleen kobayii nutti inni dhagaamadhee sana abdii qaba maaliif ijoolletu mana jira waan ta'eef kan mana namaati gaafa tokko nullee firii taanee waaqni jedhee biyya keenya galii akka namaati xiqqoo ittiin dabalana jala xiqqaa sanatti fakkaatee isin akkuma isin mijatteetti gootu ani xiqqootti dabaladhee jechuudha amma inni namaatee jira waan addaan wanni ta'ee too jira amma ittaan godhaa jechuudha ittaan godhadhaa daakuu mankaa gurguddaa kanan godhee amma asitti Tina kan wanni jedhutti sukkuuma jechuudha akka marqii isaa haga qayyarutti wanni isaa karii isaa xiqqoo akka jedhamaayyuu akka kun bica keelloo akka bareeda ga'utti jedhee mana gasitti rukutaa isiniin jedha isa rukutee haga keelloo ta'utti soduun jedheetu rukutaa boodaanitti deebinaa amma kanatti rukutaa jira jechuudha daakuu fi dhadhaa jechuudha dibeen qimamii itti naqu walumatti deemina kunuutii raawwatee jira amma geechifadhee jira isiniin jedha akkaataan itti kanatti naqeetoo teechisuun isinitti argisiisaa jechuudha amma walirraa qabatee jira geechifadhee jira jechuudha amma asitti ittiin qicadha xiqqoo ishee kana asitti jechuudha akka mankaa tokko jala akka wanni naa jedhu jala isaatitti jechuudha erga akkanatti isatti qicadheen booda kanatti kanan waliin gaadhee mokoroonii nuti isaanitti naqadhaa jechuudha isa bakka lamatti gubbaarranis kanatti godhama waan ta'eef akkanatti godhee foonii jechuudha kunuutii foon asitti dura affeelee akkaataan itti affeelee shunkurtiidha foon kana jechuudha shunkurtiidha qimamiidha shunkurtii xiqqoo dhabbaseetu dura jechuudha isa kunaayi isa duraan dhabbasee isaa waraabne garuu kuma bakka akkuma foonii shunkurtiitti godhaniitu maroormaanii hojjetamudha kana fakkaata
kanatti isatti naqee jira. Gubbaarra immoo deebisee tan mokoroonii shaffanaa jechuudha. Kana fakkaataa isa tan kun amma hidheeta shaffanaa jechuudha. Kana godhee jira. Amma kana hidheetti naqaa sirriitti. Geechifadhee jira. Kanaafuu yoggaa bilchaate walitti deebina jechuudha. Geechisee kanatti bilchaate immoo walitti deebina. Ishuma deebi'ee dhufee jira. Kun aannan asitti qopheeffadhee banee jechuudha. Akkasuma qimamiiwwan wajjin itti goona jechuudha. Baay'eemti xiqquma itti godha. Baay'een barbaada waan ta'eef yaa'u gaafa haadha manaa taane eenyumtuu akkuma mana ofiitti hojjeta jechuudha. Garuu aga mana namaa keessa jirru kanuma abbaa gammachiisu goona jechuudha. Tubuudhee qimamiiwwanii soogiddiis as jira. Kanan duratti wanni godhe isa wajjin sukkuumee ta'anii amma aannan itti godhadhaa jechuudha. Soogiddatti godhee ta'e kana fakkaata. Hin hojjenna maal tokkoo fi walakkaan itti godhe mana keenyatti illee hojjenna. Tokkoo fi walakkaan itti godhe mankaa xiqqaa tokkoo fi walakkaa qallaali dabarra. Dhugaan isiin jedha bareedan jechuudha. Eeyyan amma hojjetamee jiru biyya keenya keessatti birrii 3,000 minaaminaan kan bitamu jalaa firoomii qaba. Gizuma biddeen tolchitassan OE kan jiru san itti gizee lakkoofsine hin hojjetanna jechuudha. Qallaalumatti nyaatan biyya keenya. Aannan amma magaalaa keessatti argamu kan jedhamu amma supermarkeettiin bakka dhabamee hin jiru. Bakkuma hunda supermarkeettidha jechuudha. Inni guddaan nama milkiin waa godhu hojii kanarratti wanna tokkoon keenya waan mana keenya gammachiisu hojjetachuun keenya oolu aannan sirriitti nutti godha. Xiqqishuma irraa hambise malee jechuudha. Xiqqishuma irraa hambise sirriitti hojjetaa jechuudha. Ini terjadi ibida baay'ee dari du'aan godhe baay'ee gadi du'aa ta'uu qaba. Jechuudha galma wal qabatetti akkanatti bira distiin machin isinitti mul'ata. Aannan kana xiqqishuma irraa hambisee jechuudha tokkorraa. Kana fakkaataa soogidda maankaa tokko walakkaan itti godhe hojjetanii kanii qimamiiwwan xiqquma itti godhe hommuun kaasubaraa filfil asirratti kan jedhamu kan jechuudha afaan isaaniitiin. Akkasii biyya keenya sin jira ammoo hojjetachuu barbaannan jechuudha. Biyyaas jechuudha. Biyya jaha keessatti yeroo tokko mana keenya gammachiisuun nagaan maatiin malee akkasii asitti lammii mokoroonii hojjedhee kan jira kan itti hojjetamu asitti mokoroonii affeeree kan jira. Akkaataan immoo itti walitti naqu asinitti argisiisaa jechuudha. Walitti deebinaa amma kan jedhu argisiisa. Kasii qaqqaaliiwwan obboleewwan koo warri maatii koo isaanis keessaa kara maatii kootitti makamaanii walumaan barannaa isin jedhaa baay'een isin jaalladhanii warri maatii koo taatanii akkasuma koowwan hordoftoota koo gammachuudhaan na dhaggeeffatanii waan na duuka buutanii isin jedhaa naaf jiraadha. Qaqqaaliiwwan koo hundi keessanii bakka hojjettanii tumtuu isin argatanii ilmaan haadha fuutii hundi keessaniiyyuu nageen bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Naaf jabaadhaa walitti deebina. Akkana jira kunoo baay'eetu jira isiniin jedhaa xiqqoo isaan akkanatti jaalanna ijoolleen sirriitti kan kanarra darbeen barbaadanii kunoo kan akkatti mul'atu kuna adii kana isa akkasitti barbaadan waan ta'eef fedhii ijoolletii wal faana deemaa kana fakkaataa geechisee jira isiniin jedha.